Green screen yookaan green background utoo hin fayyadamin haala kamiin waan duuba viidiyoo keenyaa jiru balleessinee bakka feenne of kaahuu dandeenya. Kan waliin ilaallu tahaa turtii gaarii. Ashamaa harka fuunee qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessanuu nageenyi kiyya bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu walirkaa babbannee jirra. Har'a viidiyoo haaraa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo haaraa kana keessatti waan bareedduu waliin ilaallaa waan hunda keessanuu fayyada isiniin jedhee yaade takka isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo haaraa kana keessatti jechuudha appilikeeshinii tokko wal isin barsiisa. Appilikeeshiniin kun Play Store irra seentanii CapCut jettanii daawunlood godhachuu dandeessu. CapCut application kun CapCut jedhama. Application ajaa'ibaati. Video editing dha. Video editing haala ajaa'ibaatiin edit gochuu danda'a. Application kun application kana already an download godhadheen jira. Haala kamiin akka itti fayyadamnu salphaatti isinitti agarsiisa. Kanaan dura Kine Mastery'dhaan kamitti akka duuba boka background video tokko bakka feene teenye record goone waan duuba isaa jiru haala kamiin akka balleessuu dandeenyu green screen'dhaan isin barsiiseen ture. Green background akkamitti akka duuba isaa balleessinee finne studio adda addaa keessa of keenyu waan akkasii duraan isinitti himaan ture. Mee application kun immoo maal hojjeta? Application kun green background nuun barbaachisu. Bakka feene teenye kutaa feene keenya keessa teenye of record goone haala salphaa ta'e waan duuba keenya jiru balleessinee jechuudha. Suuraa miti viidiyoon isiniin jira. Viidiyoo bakka feene teenye record of goone jechuudha. Waan duuba keenya jiru salphaatti balleessuu dandeenya. Balleessinee bakka feene paarkii adda addaa keessa geessinee of kaahuu dandeenya. Mee waliin viidiyoo tokko waliin wajjannee haa ilaallu. Viidiyoon kun baay'ee isin barbaachisa. Kanaafuu viidiyoo editingii kana sirriitti na hordofaan isiniin jedha. Akkuma bantaniin CapCut kana CapCut kana akkuma bantaniin akkasitti isinii fida. New project kanarra tuqannaa wanni nu fidachuu qabnu jalqaba suuraa duuba isaa kaahuu dandeenyu fidanna. Kanaafuu suuraa tokko haa filadhu. Suuraa tokko filadhee amma suuraan kun akkasitti jira. Kun yoo bal'ifnee hojjechuu barbaanneedha. Sanaan ala saayizii YouTube kan 16:9 fayyadamna. Kun 9:16 dheeraadha. Kanaafuu mee fayyadamee isinitti agarsiisu. Sanaan booda aadiin kun ni jira asii. Aad ka jedhu kun aad goona. Aad yeroo goonu akkanatti nuuf fida. Haala kamiin waan mana keessa teenyee rekoordii goone bakka kana finnee keenya. Anchallisee viidiyoo namaan irratti fayyadamee isinitti agarsiisa. Ni dheereffannaa bakka kanarra tuquudhaan waan xiqqoo taateef gabaabduu taateef nin dheeressaa xiqqoosi. Suuraan kun viidiyoo fidannuun wal qixxaachuu qabaa jechuudha dheerinni isaa. Asumarra qabnee harkifnee dheeressina. Sanaan booda gara jalqabaatti deebi'een jechuudha. Layerii irratti fida viidiyoo tokko irratti haa fidu. Layerii irratti fiduuf kunoo as bakka kana layer ka jedhu kun overlay ka jedhu kun ni jira. Overlay jechuun waan dhufee asirra taa'u jechuudha. Sinii gadaara natti fakkaata. Overlay jechuun waan dhufee as gubbaa taa'u. Kanaafuu overlay kana tuqnee viidiyoo tokko itti fidanna jechuudha. Overlay kanarra yeroo tuqne gara viidiyoo nu geessa add layer nuun jedha. Add layerii kana tuqna. Add layerii tuqnee viidiyoo tokko itti fidanna. Callisee viidiyoo kana itti galchu. Viidiyoo kana add godha irra tuqeen jira already. Erga irra tuqnee booda ammallee backgroundiin wanni duuba mucayyoo kanaa jiru ni jira ammallee. Kanaafuu kaayyoon keenya waan duuba ishii jiru balleessinee lafa kanaa wal fakkeessuudha. Waan isheen dhaabattee taphatte fakkeessuudha kaayyoon keenya. Kanaafuu asirra bakka barreeffamaa kanarra barreeffama adda addaa jira. Xiqqoo ishee yeroo deemnu remove background nuun jedha. As bakka kanatti remove background nuun jedha. Remove background kanarra tuqna. Tuqnee eegnaan. Remove background yeroo goone yeroo tokko asitti nu lakkaa amma already remove godhee jira nin guddisa. Yoon fedhe nin guddisa of fedhe achitti dhiisee gadi butaa akka bakki cite hin mul'anne jechuudha. Already background remove goonee jira. Wanni duuba ishii jiru removed tahee jira. Mee play goonee haa ilaallu. Kanaafuu viidiyoon isin mana keessa teessanii waraabdan sun yoo isin hin taane haala kanaan fiddanii paarkii keessa kaahuu dandeessu. Ammallee wanni siddeebu jira. Haga dhumaatti waliin ilaallaa waa hundayyuu haala kanaan erga miidhagfattanii fiddanii as keessa keessanii jechuudha. So amma background isa remove goone bakka feene keenya mucayyoo geessine yoo akkas goone citaan kun waan mul'atuuf
kan gadi bunnee bakka irraa citee eegalu gochuudha kan nuti qabnu. Ni fageessinaa barbaadnu ni xiqqeessinaa barbaadnu ni guddifna haala feeneen jechuudha. Amma backgroundii waan duuba ishee jiru balleessinee paarkii keessa geessinee ni jirra jechuudha. Paarkii keessa erga geessinee booda yoo suuraa bira viidiyoo bira amma viidiyoon ishee asitti dhumata yoo kanuma qofa feene kanarraa kunnee eegganna asitti irraa kunnee darbina jechuudha. Yoo immoo ni feena ta'e ammallee jechuudha overlay bira itti fiduu feena yoo ta'e overlay bira ida'uu kana tuquudhaan jechuudha add overlay kana kan jedhu kana tuquudhaan ammallee viidiyoo bira itti daana yeroo kana xumurre akka inni kabiraatti darbu. Kanaaf kana dheereffataa adeemnaa jechuudha. Haguma ka jalaa kun dheerateen kan suuraan kun dheerateen viidiyoo kanallee dheereffachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa xiqqoodha wanni kuni. Kanaafuu viidiyoo sakandii 18 wayiiti. Yoo viidiyoo daqiiqaa 10 finna ta'e kunillee ka jalqabaa kun irra qabnee harkifnee haga daqiiqaa 10 geessuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu walqixa ta'uu qabaa jechuudha viidiyooniif suuraan nuti irra keenyu kun yoo feene kan ittaanu kana jijjiiruu ni dandeenya haala feeneen. Haala kanaan osoo green background yookiin green screen hin fayyadamin waan duuba suuraa sanaa jiru balleessuu dandeenya. Amma erga balleessine kana fakkaata ka duraanii immoo kana fakkaata jechuudha akkuma isin asirratti argitan. Kanaafuu salphaatti green backgroundiin ala finnee bakka feene nama kaahuu dandeenya kanaan booda jechuudha appilikeeshinii kanaan. Background waan duuba isaa jiru salphaatti jijjiiruu dandeenya jechuudha green screen nu barbaachisu kanaan booda. Sanaan booda erga fixannee booda akka inni seeviidhaan nu jalaa hin turreef asirra tuqnee seevii isaa kana finnee 1080 irra jira 700 wayirra kaawwannee seevii goonaa jechuudha. 720p irra kaawwannee frame rate isaa kanuma ta'uu qaba 30 irra. Sanaan booda kunoo bakki seevii kun as jira bakka seevii kun as jira kanarra tuqnee seevii godhannaa jechuudha gara gaalariitti import godhannaa jechuudha dafeetiyyuu kan inni godhu kun akkuma isin argitan asirraa lakkaa'u jira haala kanaan seevii godhanna jechuudha salphaatti viidiyoo adda addaa finnee itti daballee sirriitti hojjetachuu dandeenya jechuudha. Kan YouTube kun yoo shootti viidiyoo hojjechuu barbaanne yoo shootti viidiyoo hin taane garuu suuraa qal'aa kan 16:9 hojjetame suuraa akka sanaa fidannee viidiyoo sana irra kaawwannaa jechuudha salphaatti. Barnoonni keenya har'aallee kana fakkaata ture akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba haga barnoota ittaanuu walitti deebinutti turtii gaarii. Namoonni haga har'aatti maatii taatanii laayikiidhaan koomentiidhaan na bira dhaabbattanii na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha akkasuma namoonni haaraan namoonni chaanalii yuutuubii Abdul Appiif maatii hin ta'in sabskiraayib gochuun milikkita dawulii kana tuquu hin dagatinaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Guddaan isin galateeffadhaa nagaan tura.